dhabee Yaman kana keessaa dhugaa himuudhaaf bakkaan bishaan ol seenee akkan irraa dhugu hin qabu. Na beektanii amma duraas haasawaa kiyyallee dhagaa turtan harkaa turtan viidiyoo tiyyallee saniifuu akkasiin mana goggogaa keessa na darbee kute aadi dabaga na darbee kute garuu inni xiqqishoollee anaaf na iyyaanni maaliif jennaan naaf jecha miciyyoon tun warra isaanii dhabdee nama hedduu kana dhabdee mana goggogaa bishaan dhugaatii takka keessaa hin qabne keessatti akkasiin na darbee kute akkasumaanuu ammallee si'ammeessuu hin fadu abdi. Naaf yaati immoo kabajaa obbolummaa malee kabajaa jaarsaa jaartummaa yaani jireenya jaarsaa jaartummaa gana nu jidduu dhumee jira. Kabajaa obbolummaa haala wasaalan siif hin qaba. Atilleen akkasumatti akka obboleettii teetitti yoo kabajaa naaf qabaatte naa qabaadhu malee akka jaartummaa fi maarree kabajaa naa qabaatte ammallee naa dhabii barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya qaqqaaliiwwanii fi gaggaarii namaa jirtu baga jiraattan baga jiraanne isiniin jecha gaagaman irra haniin maal qabattee dhiyaattee jechuun keessaniin oolu. Haniin wanni qabattee dhiyaattee video amma duraarratti isiniif dubbadeetiin jira abdiin eega gaaf kaan bade ilaan gaarraa eega guyyaa na hidhee na tume na jalaa bade jechuudha. Ilaan gaarraan tana bakka kana jira bakka san jira arkeen dhageenye ilaan gammaan tana akkanumatti nu seetaa'u jira malee ilmaan isaa bira hin jiru na bira hin jiru karuma inni kutee hin beeku dhugumeemuuf. Ani isaa jechaan warra hijaa hojjol dhabee duniyaa jaartii isaatii hojjol dhabee ilma namaa kana magaalaan tun guutuu Yaman kun nam fadhu Itoophiyaan nam feetu daran dhugumeemuudhaaf addunyaa tana guutuu namni hundinuu sababuma isa kanaan na jibbitamaa. Inni akkasiin gizee na dhiisee mana keessatti ho'ee kutee dawwaleellee bakka kanaatiin jira kanaan hin jenne akkanumatti usee ka'ee bakkuma fadheef hin jiraate mana isaan jiru ilmaan isaa bira yoo jiraate adiidha. Na bira yoo jiraates akkasuma na biraas hin jiru ilmaan isaa biraas hin jiru karaa inni kutee hin beeku dhugumeemuudhaaf saniifuu naafi abdii ganaa inni waliin nuuf hin jiru. Akka nama tokkootitti obboleeyyan nagaati. Anis kabajaa obbolummaan hin qabaaf innilleen akkasuma kabajaa obbolummaa naaf haa qabaatu. Wanni waliin nuuf hin jiru akka nama takka addunyaan hin araarfaddaa. Wanni biraa ganaa wanni addunyaa tanarra naaf hafe anaaf abdii walitti nuuf fiduudha takka hin jirtu. Tamaam. Saniifuu kabajamtoota hordoftoota kiyya isinitti illee balleesseetiin jira addunyaallee akkasittiin summii naqee fi sababa isaa akkaan godhee aduu guyyaa sanii intalti tun ilaan gaarraan tanaa lafa kanaa waliin kaanee dhukkubsachuu jirti. Dhalaa akka tiyyaaggaa namni dhugumeemuudhaaf aareetiin godhee malee anammaan tan rifachuuf ittiin jira dhugumeemuudhaaf nama rifachiisonni kanaa kuni ilmaan qabdi yaada ilmaaniiti ilmaan isii bira akka isii waa taatu hin fadu. Rabbi haa fayyisuu jaadhaa isinillee du'aa godhaa fi anillee akkasumatti rabbi haa fayyisu jee du'aa godhuuf jira armallee rabbi haa fayyisu. Isallee rabbiin mul'isee ilmaan keessatti adeebisuun khalaas naaf inni adda fixannee jirra wanni waliin nu hafteen jirtu obbolummaa nagaa waliif qabna malee waan biraata walii qabnu takka hin qabnu. Tamaam saniifuu kabajamtoota hordoftoota kiyya anallee micoo maraatuu baalagee maal jettanii waa hedduu naan jettan akka naan jettanis ni beektanii saniifuu isinillee isinii balleesseetiin jira dhiifamaan isiniin jaa ilma namaa kaniin itti balleesse hundi keessanuu xiqqaa guddaan ilmaan Oromoo kan Musliimaa kan Kiristaanaa hundi keessanuu dhiifama naa godhaa isiniin jecha. Duniyaas akkasitti akka nama takkaa dhaqee obboleettii tiyya tanarra guddooti ganaa naaf isaan hundinuu naaf duniyaalleen obbolummaa malee waan biraa waan walii qabnu hin qabnu dhugumeemuudhaaf ganaa obbolummaa rabbii walii qabna akkasumatti karaa obbolummaatiin dhaqee ni araarsadha isis akka nama tokkootitti abdii immoo ganaa rabbiin kaaliinni ija tana wal turan hundaabini wal nu agarsiisni sinja saniifuu wal rabbii wal nuftillee akka tasaa obbolummaa karaa obbolummaa irratti rabbi waliin naaf fidu malee karaa jaarsaa jaartummaa adda fixannee jirra khalaas. Maaliif jennaan namni aduu rakkoo isaa jecha waa meeqa warra hiyya kana dhale aduu arraan tanaa warra hiyyoon hin dawwalee nagee ajeen assalaamu alaikum jechuun ifirratti dawwale na jalaan kaasan sababni sababa isaatii beek sababa waan biraa osoo hin taane saniifuu sababa isaa warra hiyyaan wal dhabee jaartii isaatii wal dhabee nama kana hundaa hojii wal dhabee inni akkasiin mana keessa nadiisee asiin dhaqachiin dhaqa kanaan hin jenne osoo waa hunda beeku. Nadiisee gizee kee kute ani tun dalagaa irra jiru yeroo sanitti dhugumeemuudhaaf mana arabaa kana arabni kiras gaafata baatiin gizee keessa. Ilmi namaa nyaata dhugaatii malee maleekaan taanii kataa'uuf waan takka malee qarshii dibbata qayaman yoo sanaan kanneen keena biraa kute. Akkasin nadiisee kutee alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin ilma namaan taanii anis dalagaas naaf kannee jira. Akka nama tokkotitti amma jireenya mataa kiyyaa if dandee jiraachuutti hin jiru. Saniifuu amma booda namni gaafa rakkoo nama dhiisee gizee deemee gaafa ati balloo baate yoo sin beekasin jee namni sam diina keeti malee nama keeti miti yoo haadha abbaa keetee illee jechuu saniifuu naafisa bakka wanni takka waliin nu hafeen jiru abdiin akka mataa isaatiitti jireenya mataa isaa haafatu hangaatuun sangaatu taate jireenya mataa isaa haafattu saniifuu ani sangaatu dhaganaa irra booda akka
amma duru isaa hojii fi jaartii isaa hojii fi nama hedduu hojii akkasii yaa'ee wal godhee wal tumee waa hedduu akkasittiin isarrattis diremeetis waa hedduu kan ta'e ni beektan. Dhugaa himuudhaaf an duniyaan sababa isaa akka na dirtee na gootes waa hedduu beektanii san hundaafuu amma booda dhiifama duniyaa. Viidiyoon tun duniyaa birallee akka geessu jeetiin hin maru jira. Duniyaa dhiifama si balleesseetiin jira. Dhufeetiin si araarsadhaa akka nama tokkootitti akka obboleettiitti iyyatanarra guddootiittiin si laalaa siin kabajaa siin jaaladha yoomiyyuu taanaan ati haadha ilmaaniiti abdiis abbaa mana keetiiti waliif sinaadii sun isiniin jaatillee rabbi fayyaa sittee ilmaan kee keessatti umrii si adeeressu. Saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenya isinillee duniyaa dhukkubu jira du'aa'ee godhaaf isiniin jaa. Anis akkasitti hangaatus jireenya mataa isii rabbiitti haa tolchu. Amma booda akka duraaniititti sammuuti yarabbashee duniyaa wajjin waltuma abdiin naaf jaarsa abdiin eeggadda maaliin eeggadda wanni ninjii akkasitti if rabbashuuf takka hin jirtu. Amma booda jireenya hiyyana kiyaan akkana faafirraajii amma booda osoo nyaaddeen quufiniin daa'imummaatiyyaan keessa seeneen. Saniifuu amma booda jireenya hiyya ganaadhaan akka nama tokkootitti jechuudha. Jireenya harmallummaa kanarra jechuun itti nyaaddee itti dhugee itti uffadhee maal jeetiin isinii magaaf hojjumtoota hordoftoota keenya nama harmallaa ni beektan gaazii taatee fi akkana shaafataa zanaaf irraa jettu akkasittiin ganaa abdi hanqa inni maraatuun isa godha dhugaa himuudhaaf an jireenya kiyya keessatti amma booda hangaatuun abdii fi hangaatuun walitti deebi'anii jaarsa jaartummaa wajji jiraatin jettanii warreen yaaddanis san sammuu teessan keessatti leetiif godha wallaahi billaahin abdii hojii jireenya ganaa quufeetiin jira. An ganaa laal amma dura osoo nyaadhee bakka jireenyuma kanaa bara hin laalleen amma dura dhugumee muudhaaf. Dhaladhee guddadheemi ka'eemi jaalala xiqqishuu janajjanaa wajjii ofadheetumaan ka'ee itti seene kaayaa boo namni ammoo ganaa jireenya ganaa akkamitti kan jiraadhu waliin laalla daawwattoota kiyya. Amma booda ka abdii caalu daa'ima akka kiyyaa qacalee laaleetiin hin jechuudha. Gaafa itti cabsiin dhuftees akkasitti waliin mabruuk jennee haa waliin naafisinis akkasii waliin itti cabsinaan isin hin amma booda hiree bareedduu rabbi siyaaf dujaa du'aa godhaa xiqqaa akka kiyyaa rabbi naafidu kun jaarsa nama abbaa ilmaaniiti. Rabbiin bagumaatti nu baasee wallahi bagaatti nu baasee maaliif jennaan haati ilmaaniitis osoo zaadi dammi afur ulaan isii gaa banuma teessi maaliif jennaan isa gatti yaaddu waan ta'eef amma rabbi maafiisii waliif haa galchu ani immoo akka mataa hiyyaatitti akka hiyyaa daa'ima kana giyaa jaarsa gaarii hiree bareedduu rabbi siyaaf dujaa du'aa godhaa kabajamtoota hordoftoota kiyya. Saniifuu maal jeetiin isinitti duniyaa rabbi haa fayyisuuf gisee anis dhaqee araarfadhee. Amma booda yaanillee dhuguma himuudhaaf abdillee ammeessuun fadu maaliif jennaan abdi gaatillee viidiyoon tun akkasii bira geessuuf hin maree dhugaa himuudhaaf siifi jennaallee akkuma isin bira geessuuf hin maree bakka lamaa bultiif hin diigini anallee naaf jettee yoo duraan dheefa kiyyaaf jettee karaa biraa jiraattellee ilmaan kee keessa galiin hangaatuun wallaahi billaahi arraa kunu ta dhugaatiin sitti himu jiru. An amma booda haadha mana keetii anilleen itti balleesseetiin jira. Anilleen diifamaan jaanii atilleen diifama jeeni bultii karaa lamaaf diitee mukarratti if nambisini karaa ilmaan keetii galii haadha ilmaan keetii araarfadhu wajjin jireenya gaarii isinitti haa toluun isiniin jaa. Saniifuu hangaatuun dhuguma himuudhaaf abdillee hin hammeessu duniyaallee hin hammeessu isaan lamaaniitunu abdeetilleen dhiifama kun hanga amma duraa hojii jiraanne rabbiin hanqa wajjin jiraachisee hojii jiraanne amma immoo rabbiitu bishaan keenya wal biraa dhumee jee waan ta'eef nagaa sitti haa ta'u anillee nagaa natti haa ta'u tanaafuu nagaan turiin siin jaabdeetillee duniyaatillee dhiifama naaf godhi. Saniifuu abdimmoo karaa ilmaan keetii galiitii haadha mana keetii likkee dhukkuba jira dhiifama gaafadhu ilmaan kee keessa galiitii karaa lamaa bultiif diidee mukarrattiif nambisina ilma namaati bultiin ganaa duniyaa fi hangaatu booda jaartulleen jechuu inshaallah dhalaan biraallee wallahi akka laaltee ganaa sitti nu heerumne itti namana maaliif jennaan duniyaa akkas gootee na fuutee anilleen akkana gisee na gootee na biraa kuttee maal jechuudha. Saniifuu amma gabaabumattu haadha ilmaan keetiitiifis yaadiiti ilmaan keetiifillee yaadii karaa manaa deebiin siin jaa anillee rabbi nagaa natti haa ta'u atillee rabbi nagaa sitti haa ta'u bakka jirtutti saniifuu naafeeti adda fixannee jirra. Hangaatuun dheeffate deemaa fi hangaatuun dheeffamaarree jaa fi duniyaan dheeffamaarree jaa duniyaan waan dheessituun qabdu hangaatu waan dheessituun qabdu hangaatuun sirraan murattee jirti. Angizeen hanqaan nama jaaladhu tokko gizeen nama jibbees akkasuma dhugumee muudhaaf arrallee borullee ati kabajaa siif hin qabaa siin kabajaa abdii siin kabaja siin jaaladha ammallee akkasumatti kabajaan tiyaaftee tobbolummaa wal biraa qabnaan siin jarsaniifuu ilmaan keetii fi chaartii teetii wajjin nagaa sitti haa ta'u duniyaatillee rabbi siyaa fayyisuu umrii siyaa dheeressuu ilmaan kee keessa fayyaa sitti haa ta'uun siin jaa kabajamtoota hordoftoota kiyya warreen isin balleessee warreen amma dura viidiyoo waan hin taane maree isin aarsallee yoo jiraattee dhiifama isin jecha arrabooda hangaatu taakka margitan ni beetanii haajaa dhuguma himuuf haajaan ta'uu deeman amma booda akkasitti abdii kabajamtoota hordoftoota kiyya abdii
nama akkanaati nama akkasitti jaanii gaafa namni hundi isa jibbee abdii kun nama akkanaa jaanii namni isa haasa'u an abdii filadheetiniin caalchisee haasoo nama sanii hunda isa caalchiseetiin isa filadhe garuu akkasiin abdiin nama akkasii akkaan yaadee sannaaf ta'uu dhabe maaliif jennaan an nama gaariidha abdiin nama naaf yaadu jeetiniin beekaa inni immoo osoo nan isaa jecha nama hundaa hojjol dhabee Yaman kana keessaa dhugaa himuudhaaf bakkaan bishaan ol seenee akkan irraa dhuguu hin qabu na beektanii amma duraas haasawaa kiyyallee dhagaa turtan arkaa turtan viidiyoo tiyyallee saniifuu akkasiin mana goggogaa keessa na darbee kute aadi dabaga na darbee kute garuu inni xiqqishoollee anaaf na iyyaanne maaliif jennaan naaf jecha mucayyoon tun warra isaanii dhabdee nama hedduu kana dhabdee mana goggogaa bishaan dhugaatii takka keessaa hin qabne keessatti akkasiin na darbee kute akkasumaanuu ammallee si'ammeessuu hin fadu abdi. Naafiyati immoo kabajaa obbolummaa malee kabajaa jaarsaa jaartummaa yaani jireenya jaarsaa jaartummaa gana nu jidduu dhumee jira kabajaa obbolummaa haala wasaalan siif hin qaba atilleen akkasumatti akka obboleettii teetitti yoo kabajaa naaf qabaatte naa qabaadhu malee akka jaartummaa fi maarree kabajaa naa qabaatte ammallee naa dhabii yoo barbaadetama ani immoo kabajaa jaarsummaa osoo hin taane kabajaa obbolummaatiin abdiif qaba kabajamtoota hordoftoota kiyyeessinillee warreen abdiif jettanii waa hedduu naan jettanii na arrabsaa turtan anaatu ifa arrabse malee isin nan arrabsine saniifuu dhiifama abdi hunoo arraboota hani maaluma wallahi billahi hanqaan isa jaaladhu arkitaniimi hanqaan duraanis dubbii namaa hundaa fi nama hunda irra waan namni je hunda dhiisee isa filadhee isa jala jiraachaa tures arkitan sababa isaallee hanqaan arranfamee fi hanqaan tumamees arkitan ganaa mucayyoota namaaltu irraa muree jettanii hanqa isinittillee ajaa'iba ta'utti waa hunda laaleetiin dhugumeemuudhaaf sammuu tiyya keessatti namni hundi isaa jecha na jibbee ani isa filadhee gizeen ono goggogaa kana keessatti inni na darbee deemu jeetiniin murtee mataa kiyya keessa jirtu murteeffadhaan ilmoo namaatiin nama sammuu qabu nama yaadu dhugaa himuudhaaf mana goggogaa keessatti maali onni na dhiisisiisee isa na darbisiisee kute maalii jeetiniin akka intala namaatitti gattaa'ee itti yaadee an duraanis abdi kaniin jaaladheen waan biraa osoo hin taane haala amala isaa laaleetiniin isa jaaladde malee waan biraatii miti saniifuu akkasumatti abdiin namallee nageessitti haa ta'u abdi kabajamtoota hordoftoota kiyyeessinillee isinit daddeereesseetiin jira nageessinitti haa ta'u hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanuu nagaan nuuf turaan isiniin jedha.